بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبوليان كأنك إسلاما مشرق في مغربتي كابا في كبتي ورون جرتن واي سكنتا شيخ كأن شيخ سليمان حاج قنبي رتي كورينك إنداهي سكنتا كان عالم الدنيا كان رتي قرتي نيغسي akka nu faca'u jedhamee ijaarameetiin hin jedhe akka koree magaalaa keennaatitti tokkoffaan imaama keenna Haji Ibrahim Shafi'iti, lammaffaan Sheikh Musa Ahmadi, sadaffaan Sheikh Ahmad Muhammadi, akkasuma koree masjida Hikmaa irraa Haji Ali Saaddo, akkasuma dargaggoo Ali Haji Haji, akkasuma Sheikh Adam Abdurrahman, akkasuma Sheikh Umar Haji Adami fi kan kana fakkaatanidha. Warroonni biyya alaa jirtanilleen sheekni keenna bakkuma isin jirtanitti ummanni kun ummata ergaa kiyyanaa fudhatu, ummata bakkuma an jirutti bakkuma isaan jiranitti an isaan eeradhee ergaa kiyya bakkaan naa gahu jedhanii ka dubbatan Haji Ayyub Haji Kaa'oo, akkasuma Haji Mustafa, akkasuma Sheikh Bashir, akkasuma Sheikh Abdurrahim. Warroonni kunniin jiraattota magaalaa Minnesota biyya Ameerikaati. akkasuma Usman Ukkume, akkasuma Ahmad Haji Tusa Haji Ago, akkasuma shamarran irraallee Khadija Aman, akkasuma Sheikh Kamal Said, Haji Muhammad Haji Tuke, akkasuma Haji Muhammad Haji Kadir itu biyya Ingilizi irraa, akkasuma Gammada Kadir Tenis biyya jedhamu biyya Ameerikaa irraa, akkasuma Jamal Haji Furi biyya Colorado irraa, akkasuma Muhammad Nabat Abdurrahman biyyoota Austraaliyaa irraa. Sheekni ergaa isinit dabarfatanii an bilbila keessan qabaadhee isinit bilbilee kana naa godhaa hin jedhu. Ergaan tiyya qilleensuma kanarraan isin haa geettu, akka ergaa tiyya bakkeen naa geettan jedhanii ergaa kana isiniif dabarsanii jiranii. Galatoomaa bakka jirtanitti hawaasa keenya ka bira jirtanii fi ka isinirraa fagoo jiru ka bilbila qabdanillee dubbiftanii sochooftanii ergaa sheeka keenyaa kana akka galmaan nuu geettan jedhaa. Ergaa gabaabduu ani isinii dabarse kanatti fayyadamaadha. Koreen biraallee dhaamsa ka isinii dabarsan ni jiru jechuudha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا وكين هردفتوتا ميديا نور الهدى صورة قلبي مسلمة. سلامني كبجاتي في كألفنا إسنرت هاجرات جدا. akkuma san obboleeyyan kiyya ka islaamaa keessattuu warri miidiyaa nuural hudaa soora qalbii muslimaa bu'uuressitan rabbii tola ofii badhaa isinitti haa ooluu, rabbi isin haa gammachiisu jedha. Akkuma san guyyaa har'aa iddoon itti argamnu magaalaa Gadaba Hasaasaa naannoo masjida Hikmaadhaa itti argamna ganda duwwaa lamaa keessatti. Sababni guyyaa har'aa kana waliin nu gahe abbaa keenna abbaa diiniidhaa gama islaamummaatiin obboleessa keenna kan ta'an diinii fi umriin ka abbaa nuu ta'an sheeka keenna daa'ii beekamaa Sheekh Suleymaan Haji Qumbii ka jedhaman gargaarsi isaanii sababeeffachuudhaan biyya keessaa fi biyya alaa obboleeyyan keenya ka dhalataan biyya kana ta'anii fi ka islaamummaan tokko nu goote iddoo jirtan hundatti daa'iin beekamaan ifaajee guddaa qaban Sheekh Suleymaan Qumbiidhaa ka uumamni isaatuu da'awaadhaa ka hedduun namaa beeytan akkuma obboleeyyan keenya ulamaani gurguddaan akka Haji Ibrahim Shafiitii fi Sheekh Musa Ahmad fa'a dubbatanii seenaa isaanii dhageettan kanatti
shayni keenna ka umriin isaanii da'awaa ta'e akkuma san daa'ii beekamaa rabbi rahmata isaanii haa godhu sheeka keenna Sheekh Jamaal Eda'oo Allah yarhamuhu ka isaanii wajjiin umrii dheeraa jiruun isaanii da'awaa taate ka abbaan isaanii illee Sheekh Jamaal da'awaatiin beekaman ka dhalataan Sheekh Jamaal Eda'oo jedhama wajjiin zamiila isaanii ka ta'an shayni keenya Sheekh Suleymaan Qumbiidha. Umrii isaanii dheeraa barsiisa diin islaamaatii fi da'awaa irra ka turan yeroo ammaatitti gaaflaa adda addaa dhibee akka sukkaaraa fa'a godhatuudhaan akkuma beekamu namni tokko ka uumamaan xabi'atti rabbiin keenna sooratatti isa hajamsiise ka yoo soorata san dhabe jiraatuu hin dandeenye sheekni keenna beekamaan jaalatamaan Sheekh Suleymaan Qumbiidha. Yeroo ammaa kana sababa gaaflaa adda addaatiin uumamni isaanii illee ka rabbiin keenya irratti uume dadhabbina waan qabaniif umriin isaanii illee manguddummaatti waan achi deemeef yeroo ammaa kana qarqaarsatti waan hajamaniif qarqaarsi isaan itti hajaman ilmaan isaanii rakkattee ilmaan tiya jiraachisa jechuu kan taane sheekni keenna da'awaadhaan ka beekaman akkuma reef dubbanne baay'inni keenna yoo nyaataaf dhugaatii dhabne kan jiraanne yoo taanu isaan jireenyi isaanii da'awaa ka ta'e futunni isaanii guddaan da'awaa ka ta'e ammas humni isaanii waan dadhabeef da'awaa isaanii irraa quufuu waan hin dandeenyeef qarqaarsatti waan hajamaniif qarqaarsi sunis geejjiba ittiin deemanii da'awaa geggeessan futunni hawaasa islaamaa biyya keessaa fi ala irraallee ka ta'e fakkeenya isaan keessaa warroota alaa keessaa akka Haji Mahammad Tukeedhaa shayni keenna yaabbitti hajamsiisa da'awaadhaaf da'awaan isaanii dhaabbatuu hin qabu jedhanii waan kana waan bu'uuressaniif akkasuma koreen biyya keessaa fi alaa akkuma obboleessi keenya isinii dubbatanitti dhaabatee waan jiruuf akkaawuntiin maqaa isaaniitiin illee baankii lamarraa waan qabaniif ka isaaniitis isiniif kennama akkuma san ka koree kanaan dhaabbatullee isiniif kennama isa kana irratti hirmaattanii qarqaarsa obbolummaadhaa akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nuu himaniitiin jedhan akkuma rabbiin keenna dursa ayata qur'aanaa keessatti dubbatee wa ta'aawanu 'alal birri wat taqwaa wa laa ta'aawanu 'alal ismi wal udwaan jedha rabbiin keenna obboleeyyan kiyya toltuu irratti wal gargaaruun qarqaarsi nu hadha sheeka keenna gargaarreetiin jenne akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisatti jedhan man dalla 'alaa khayrin khafaa'ilihi jedhanii namni toltuu takka dalage yookiin toltuu takkatti nama qajeelche sawaaba nama waan san dalage argata waan jedhaniif yoo har'a shayni keenna olii gassocho'anii imala isaanii keessatti da'awaa godhaniitiin jedhan da'awaan isaanii nam tokko yoo fayyaddeetiin jette atillee keessa akka qooda argattutti gargaarsa obbolummaadhaa taa jazaa rabbi biraa argattan akka nu gargaartan koreen biyya keessaa fi alaallee dhaabatee akkuma maqaa isaanii isinii dubbatanitti waan jiruuf bal'iftanii akkuma rabbiin keenna ayata qur'aanaa keessatti dubbatee liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wa rabbi jedhuuf abbaan rabbi bal'isee si kenne bal'iftee kunillee akkuma rabbi sitti kennitti akka nuuf kennitan maqaa rabbiitiin qarqaarsa obbolummaadhaa isin gaafannaa shayni keenna ka uumamni isaaniitu da'awaadhaa ka du'aayin isaaniillee immoo mustajaabaadhaa kana yoo jennu isaan jajuuf duun taane akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhan ana sayyidu waladi aadama walaa fakhra jedhan ani caalaa ilmaan aadamii of dhaaduuf hin taane rabbitu naa ta'e jedhan akkuma san sheeka keenna isaan dhaaduuf yookiin isaan maddahuuf kan taane ka rabbi isaanii ta'e uumamni isaaniitu da'awaa ka du'aayin isaaniillee mustajaab taate sheeka keenna bira haa dhaabannu haa gargaarru sagalee nuu ta'aati warri sagalee tana dhageettanillee qarqaarsa obbolummaadhaa ka sheeka keenna akka da'awaa irraa isaan hin dhaabanne haga gaafa
ruuhiin isaaniitiif jasanni isaanii adda bahuutitti akka da'awaa irraa hin dhaabanne isinillee ajrii tana waliin haa shaaraknu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Dhaamsa kiyya asumatti dhaabee obboleeyyan keenna obboleeyyan islaamaa warra miidiyaa Nuural Hudaan soora qalbii muslimaa du'aa isaanii godhuu barbaada. warroonni amma naahiyaa kana marsitanii as jirtan hundi keessan ka xalabaadha ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam faaruu keessan dubbataniitiin jedhan ka rabbiin malaa'ikaa isiniif ramadee koola malaa'ikaa irra deemtan akka rabbi isaan nuutiisu du'aa isaanii aamiin jettanii yaada muraad obboleeyyan keenna rabbi nu haa guutu. Akkuma isaan diin ijaaruuf imala hedduu imalanii xaaranii nama diin bira dhaabatanii ulamaa keenna du'aata keenna hedduu isaanii kakaleessa dhokatee mudhatuu dhabe hadha mudhisanii addunyaatti mudhisanii da'awaan babal'atee namni hedduun isaa mana taa'ee miidiyaa Nuural Hudaa fooddaa irraan daawwatu lafatti miti ifaaje isaanii rabbi isaan irraa haa jaalatu sadarkaa isaanii rabbi ol haa fuudhu miidiyaa Nuural Hudaa kana rabbi nu haa utubu asumaan warri isa utubuu barbaaddanillee akkuma dhageettan akkuma yeroo hedduu hordoftan akkuma yeroo hedduu argitan innillee qarqaarsa hajama waan ta'eef isallee akka bira dhaabattan isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ummata muslimaa ka biyya keessa illee ka biyya alaa illee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jedha. Amma bakki jirru hasaasa masgida hikmaa jirra. Wanni asii waliin nu qabellee waa'ee sheeka keenya aalima sheeka guddaa sheeka daa'ii Sheekh Suleemaan Haaji Qombii waa'ee isaanii kana rakkinna isaan irra jiru argitanii kana waan kana dubbanna jennee waan kanaaf koreellee dhaabnee as jirra. Sheenni keenya akkuma amma dubbatan kana sheeka uumaa isaaniillee akka uumaa seenaa rabbiin isaan uume dhageettanii jirtanii namni aalimni guddaan hayyoonni marti dubbatanii jiranii uumamni isaaniillee uumama seenaati dalagaan isaaniillee dalagaa seenaa qabu. Sheen namni biraa yoo argitan garuu sheen harka qabu harkaaluu ka qabu hundi akkanatti hundalaguyyuu isaan amma harkallee akka isaan rabbiin akka seenaa uumettu luka isaanii akkan uumettu kusila akka socho'anii tun dandeenye karaa irratti kadhatan akkuma kanaan qara'anii aalima guddaa ta'anii quraana barsiisanii achirraan dawaa hojjetanii haga dhagaanitti argatanii dawaa dalagan diini kana baay'ee dadhabanii baay'ee keessatti miidhamanii baay'ee wanna jedhanii jiran jechuudha waan guddaa dalaganii diini kana sadarkaa kanaan ganii jiran akka sadarkaa biyyaatitti jechuudha. Akka amma isaan dubbatan waa'ee Sheekh Jamaal dawaa fa wajjiin aalimoota hedduu wajjiin dawaa kana guddaa biyya mara deemanii akka biyyaatitti dawaa kana guddaa dalagaa turan humna isaanii kanaan humni isaanii silaa kamanaayyuu isaan hin baafne yookaan dura katanillee nama silaa kararra taa'ee kadhatu kana dhiisanii rabbiin humna isaanii kanaan deemaniitiin diinii kana dawaa kana dalagaa turan jechuudha. Amma haa ta'u garuu dawaa kana isaanillee akkuma jedhan kana rakkinni hedduullee dhibeen hedduullee itti jira akka dhiigaatiif sukkaarallee itti jira kanaanillee dhaabanne amma immoo wanni rakkinni isaan dhaabee socho'uu dhoggee dhibee kanaanillee wanna jedhee humni isaaniillee manguddummaatti illee deemtee jirti amma wanni isaan socho'anii wiilcheerii wayitiin socho'anii wiilcheeriin tun ammoo dhageenyu dhiyooyyuu asumatti tasaasuma keessattuu yeroo lama kuffiftee ka jedhu dhageennee baay'ee nutti dhagaamee yaa rabbi irraa nu hofji jennee yaa rabbi irraa nu hoffolchi jennee baay'ee sodaanni beektanii kanaafuyyuu wanna kana dawaan isaanii kun akka nurraan dhaabanne akka ajiriin isaaniillee dhaabanne nullee ajirii fi dawaa yookaan du'aayii akka irraa argannu akka jazaa waan isaan dabarfatan kana nullee akka irraa sheer godhannu yookaan akka irraa qoodamnuufi hundi keennaa ka biyya keessa jirtanillee ka alaa jirtanillee akka irra hirmaannee isaan gargaaruufi kanaaf amma koreen dhaabatee koree kana wajjiin isaanillee koree kana nama na gargaaruu nama na wanna jedhu waan kana sochoosuu jedhanii dhaabanii koree ka dhaabate qofaa miti ka koreen ta'inillee namni isaan beektanillee kan beennillee ka koreen ta'inillee ofiin koree of godhi rabbiif jedhii maaliif akka uumama isaanii kana seenaa isaan dalagan kana waan rabbiitiif malee dhuunfaa yookaan faabirikaa qabatanii socho'anii
lafa qonnaa qabatanii maasaa qonnaa tifoon jenne isaan diini rabbiitiif xaaranii nullee diini rabbiitiif argitanii akka jazaa argannu waan isaan itti xaaran kan akka bankaan geennu akka ufafoo itti fuuf akka goonu ka koreen ta'inillee koree of godhi biyya maraa ka jirtu beektaa Ameerikaa ka jirtu Awurooppaa ka jirtu Awustiraaliyaa ka jirtu yookaan gara Afrikaa keessallee ka jirtu biyya keessallee ka jirtu namni isaan beektu hundi irratti hirmaadhu kan beennillee akka argite kanaan seenaa isaanii kana hubadhuuti rabbiif jecha amantii kennaaf jecha irratti hirmaadhuuti akka isaan gargaarree akka miila isaanii taaneetiin makiinaa tan akka isaanii binnu waan kana hojjennu jechuudha amma duratti isheen ibsani akka Ameerikaatitti isteeta nama godhamee jirullee isheen duratti akka isteeta dun jenne biyya jedhanii biyya ka jedhamu sunillee biyyaa miti isteeta jechuudha isteeta ka isin ibsan sanillee waan sanillee irmaatii sanillee fudhataatiin isteetaan isin kaan jechuudha Ameerikaa jirtanii isteetaan haga nama danda'amee koreen godhamee jira koreen sunillee irratti hirmaataa koreen sunillee haala saniin kan kaafellee isinuyyuu wal beektanii nama beektan hunda nama waan kanaaf ta'u koree ufil dabalaati waan kana sochooftanii akka bakkaan geennu isinin jedha warri haftanillee ka biyya biraa jirtanillee kaaftanillee yaadadhaa waan kana irra laalaati irratti hirmaadhaa hundinuu waan kana haa sochoofnu isaan callaa miti isaan humna ofiitii wanni waan kana dalagaa turaniif rabbiif jecha dalaganii nummoo amma humni isaanii eega dadhabdee jette humna taanee fi miila isaanii kana taanee akka dawaan kun itti fufu akka goonu jecha kanaaf socho'aa jirra wanni koree kana goone irratti hirmaannee hunda jennuuf kanaafuyyuu waan kana jabaadhaa isiniin jedha haasawa kiyaan sumarratti dhaabaa warra nu miidaa nu larhuudhaa kana miidaan kun dhugamatti miidaa muslimumaaf amantii kanaaf dhaabatee dhugaan halkanii guyyaa hayyoota keenya aalimoota keenya bakka hafan hunda mara qilee mara seenanii baasaniitiin mudhisaa jiranii addunyaa maratti ummata keenya muslimaa kabiyyaattillee kaalaattillee mudhisaa jiranii ibsaa jiranii seenaa isaanii ol baasaa jiranii kanaafuyyuu isaanillee bira haa dhaabannu bakka jirru maraa haa gargaarru kanaafuu haa jabaadnu isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. أنا اللي وني دبرسو برباد وأنا أداتي متي ومقبليين كي دبرسن كنا شين نكين شيء سليمان قنبي نما سينا قدا كبني نما بيجكنا رت سينا قدا هجتني مسجد حكمة كم مجالها أساسا كنا مسجد كنا فكاتو كدودك يدوب جروكان كرا قبات هاني كرا قبات أبتني كدتني والله مكا ربيتي مكا إساني تين كنجارة ميوتو هر شين نكين من قدوم ما ولين صدركا وان التنسوش عن أبني ميت أمي قدا كيس وان جرانيف kanaaf winchariin gizeen biyya alaati biyya keessaa bitamu caccabdee isaan lafaan dha'uuf miidhaa guddaa isaan irra ga'ee kufanii haga yaala dirasii geessine waan ta'eef kanaaf hawaasni musliima ka biyya kamuu jiru Ameerikaa Awurooppaa biyya kam biyya Arabaas ka jiru ka biyya keessas jiru cinaa isaan nu dhaabadhaa cinaa isaanii nu dhaabadhaa nu gargaara miila isaanii nu ta'aafi wanni isin gaafataa jiru sheeka kennaaf ijoolleen isaanii rakkattee hiyyoomattee jedhaan jiru miila nuu ta'aafi arda gadi baanii socho'anii hin danda'an nama harkaan namni sooru isaan nama harkaan namni isaan obaasu nama harkaan namni isaan nyaachisu isaan udu akkana jiran daawwaaf nama yeroo haga ammaatitti yeroo tokkollee man isaanitti galee hin taane waan ta'aniif kanaaf nullee akka naannootitti ummanni qotee bulaalleen sadarkaa isaatiin gargaarsa amma nu godhaa jiru adda hatattamatti kaadha guyyaa dhaawduun ta'in ufafootti ka itti yaadamee badhinaan biyya alaa biyya keessatti godhatamu waan ta'eef nu cinaa dhaabadhaa qotee bulaalleen daldalaalleen namni qabeenya rabbisitti kenne hundi keessan sadarkaa jirtaniin sheeka keenya cinaa nu dhaabadhaa miila isaanii nu ta'a nu gargaara diini keessan miidhama guddaa qabanii nu cinaa dhaabadhaa kana ka isin gaafannu maqaa rabbiitiin seenaa qabanii nama seenaa qabanii isaan faarsuufii miti wallahi isaan faarsuuf uduun ta'in isaanumatu nama akkasiiti kanaaf gabaabinnumaan namni biyya alaa jirtu araba jiraattee hajama jiraattee biyya kamuu ka jirtu nu cinaa dhaabadhaa sheeka keenya nu gargaara miila nu ta'aafi yoo nu jennu nu bitaafi makiina wallahi nama makiina tajamanii nama makiinaan socho'uu qaban kana honni isaan godhe diini rabbiitiif isaan bira dhaabannaa kanaaf nu gargaara nu cinaa dhaabadhaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh